Qur'aana keessa ahlu sunni salafiyyiin ni jira akkasumatti hadiisa keessa ni jira yoo jiraate naafidi. Sanbira dabree moo yaa ayata quraanaa keessa bikka akkanaatiif akkanatti ahlu sunni salafiyyii kaja'u ni jiraayi. Kasanirra dabree maqaan nama kanaa namni jalqaba ahlu sunni salafiyyii je'ee baase eenyu ja'amaa kanumaa gaafin. حديث خيسايس أهل السنة والجماعة ختمنا جتة حديث خيس يا جاي بريس نيجر لا السنة بربادو أهل السنة والجماعة جتجو اوكي أهل السنة يو أتشي خيسان جيران نمو نمتشي مكا خانا باسي أينيو زمن خمي خطاب خم خيست أهل السنة والجماعة مو أهل السنة مو سلفيي والمرة يندي whatever walirratti. Okay, hayyee Ustaaz Muhammad gaafiin Ustaaz Hamza irraa dhufte atilleen dhagootti jirta. Gaafiin takkaffaan akkana jetti Ustaaz Muhammad Muslimaa akkasumatti Ustaaza nama barsiisu. Ustaaza keessaa immoo ahlu sunnaa wal jamaa yookiin ahlu sunni wal jamaa salafiyyii jechi kuni Qur'aana keessa aayaata keessa ni jira. Hadiisa keessa hoo bikka akkanaatu abaluutu odeessa jaamee hadiisa keessatti ahlus sunna wal jamaan ahlus sunniin salafiyyiin ni jiraahi. Sanbira kutee maqaan katabbiin wanni raggaasifame ni jiraahi. Sanbira kutee maqaan namni ahlus sunnaa kana barreesse yookiin lafa kaahee eenyudha ja'amaa jee gaafate. Kanarratti daqiiqaa 5 Ustaaz Muhammad dura muutirraa banadhu gaafiin isiniif galee jira dura gaafii dhageessanii. Gaafii dhageetin jira gaafii barreeffatan jira. Haadhuusin numarratti gabaabannaman. Haadhuusin nuti wal jiraadha haasawaa jiranni. Ayyee daqiiqaa naaf qabamu. Daqiiqaa naaf qabamu gaabbuleessa maal taate akkuma isaa qabne. Sagantaa irraa tanaa sagantaa bareedduudha. Iyyeensi jiru buleessa. Daqiiqaan deemu jirti Ustaaz. Daqiiqaan deemu jirti. Okay. Gaafii Hamzaa Sheekh Jaabir gaafii lammaffaa. Naa qabaa gaafa sagantaa maal jette irra deebiif maal jette Ustaaz? Naa qabee jira naaf qabee jira. Qabuu fi areetti. Saasii qabnu? Muutira jirta faasii. Muutira jirta barfirraa baasa. Ustaaz daqiiqaa irra deebii qabi please. Yaa sanumaan godhe jiraara. Fayyaade galatoon. Let's go. Gaafiin Hamzaa Sheekh Jaabir nagaafate. Gaafii ta'an akkuma bira konnee gaafiin xiyyanaan deebine akkuma nama gaafiin xiyyanaan deebinittiin kutaa. Gaafiin Hamzaa Sheekh Jaabir nagaafate ati musliima. Dhageeffadhu. Maqaa ahlus sunnati wal jamaa kana eessaa fuute? Lafziin ahlus sunnati wal jamaa yookaan ahlus sunnaa jaamatuun quraana keessa ni jirti. Gaafiin obboleessi keenya nagaafate gaafii bareedduudha. Baay'ee. Ani wayillee hin mormu waan beeku tokko ifatti hin beeku waan ta'eef. Ani amantaan tiyya Islaama. Muslima jechuun muslima amantaa Islaama amanticha hordofu jechuudha. Muslima yeroo jedhan. Muslima amanticha hordofu jechuudha. Naam muslima. Ani amantaan tiyya muslima. Maal yoo siin jedhan amantaan ta'e maal yoo jedhan muslima jedhan. Muslima kam isa amanticha hordofu Islaama. Amantichi sun taane Islaamummaa. Tana jeetan irraa gala. Gara lafzii ahlus sunnati wal jamaa jecha jettu tana kallattiidhaan lafzii maal jaaneen Allahumma salli ala Muhammadi manxuuqa barbaade. Kan dura durfamu manxuuqa dura durfama waan ta'eef gaafa manxuuqni dura durfamne achi booda kun dhufa. Lafziin kallattiin ahlus sunnati wal jamaa jettu kallattiidhaan hin jirtu akkuma rabbiin huwa sammaakum muslimiin jedhetti. Hayya tanannaa qabadha. Ammoo eessaa akka fiddee san inni bakka ittiin nagoosisuu ta'a. Kan lammaffaadhaati. Hadiisa keessaa ije. Hadiisa keessaa lafziin ahlus sunnaa takka as-sunna ja'amtu jiraattus
kallattiidhaan walitti dhaabbattee maqruuna jechuudha kallattiidhaan walitti dhaabbattee manxuqummaan ahloo qaraanii ahlus sunnati wal jamaa jedhuun kun kallattiidhaan hin jirtu. Garuu immoo labziin adda adda hin jirti. Sunna inni nu hin beekamsaanitti amana. Jamaa kana immoo eenyudhaan walitti fidee kana walitti as dhiyoo hajaan taate kana bas godhee lafa kaa. Gaafii isaadhaa akkana hin deebine irratti achi booda naaf deebi'a. Ani hin kijiballee hin dubbaddoon. Labziin ahlus sunnaa takkaa haala ahlus sunna takkaa sunnii jaamtu sunnaa jaamu hin jira. Fakkeenya fudhattee alaykum bisunnatii sunnaatii qabadhaa jira. Takkaawu jamaa je'ulleen hin jira. Wayya aljamaa jee jira. Jamaa ishiin tun tuuta. Tuuti nu siin karaa waan anaa fi sahaban kiyya irratti kan irratti ta'an. Achirraa eenyuun nama waan kana walitti qindeessiree sunni jechi jaamu warra karaa nabiyyichaa hordofu jechuudha. Karaa nabiyyichaa karaa quraanaatii fi hadiisaa hordofu jechuudha. Jamaa jechuun warra jamaa sunniyicharratti walirratti qabaman. Dhaggeeffadhaa. Warra sunniyicharratti walitti qabamanii sunniyicha hordofan. Saniin jamaa tuuta takka jaaniin. Kanaafuu sunnaa jechuun faallaa bid'aati akka fakkeenyaaf shuruuta salaataadhaa faallaan islaamummaa al-islaamu jennaan miti faallaa isheedhaa al-kubru jenna. Faallaan sunnaadhaa maal taatee al-bid'aa bid'aa taati. Faallaan jamaadhaa malee al-firaqaa firqaa taati. Firqaa waa'ee firqaa irrattis Nabi Muhammad dubbatanii jiran hadiisa keessatti uummanni kiyya bakka 73 qoodamaa. Yahudaa fi Nasaraallee irraa dubbatanii 73 kana keessa cufti ishiitu warra biddaati takka malee jiran. Takkittiin sun wahii aljamaa yoo al-firqatu naajiya jedhanii nu dubbatan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kun kan ani immoo wanni waan kana irratti fi dadhabdeef lafzii tanaatiittu gamaa anas jira. Hiikkaa sunnii sunnaa fi jamaa jiru kanan fideef. Eenyu waan kana akkasitti godhee hajjettu taate baada erga saatiin yarraa wata boodaan dirgim godhee fidee kennaaf. Maaliif akka barbaachise? Kun kana daqiiqaa kiyya isaaf hin dhiisaa. Kun kana kallattiin immoo lafziin akka walitti maqruu jechuudha laal manxuuqan karar godhanii dubbisan kun hin jirtu jedhee fi deebiseef. Garuu immoo lafzii sunnii fi jamaatan akka jirtu raggaasiseetiif hin jira. Yoo naaf hin raggaasine akka jirtu hadiisan saya fidaaf. Barakallahu fiikum. Cara kiyya inni haa fudhatu. Thank you, Ustaz. Jazakumullah. Okay. Ustaz, amma daqiiqaa qabattamee atilleen daqiiqa 5. Yaa daqiiqa 5 qabadha. Naa qabii daqiiqa 5 iskuurratti hin qabadha. Anarra kaayi. Laala ammallee hiika siitii fi gamanaa fi gamas naa deddeemin jenneen. Labziin tun qur'aanaa fi hadiisa keessa ni jirti manxuuqaan jechuu akka gartee muslim jechuun jirtutti manxuuqaan ahlu sunnati wal jamaa'a wanni jedhu ni jira hin jiru guutumatti yoo hin jiraanne waan akkanaatiif godhatanii akkanaaf godhataniis takka gaafachaa jiru jara kee wanni niin gaafachaa jiru namtichi dura maqaa kana moggaase silaa rabbiin hin moggaasne nabiin hin moggaasne beek maqaa ahlu sunnati wal jamaa'a jiru walaa qoshaasha kana jala deemu haa salafii sunnii shi'aa kana hunda namni moggaase tokko hin jiru beeka. Okay? Maqaa kana namichi dura barreessee lafa kaa'ee eenyu ja'ama? Maaliif barreessee mi qaban? Eenyu ja'ama namichi maqaa kana moggaasee akkana ebaluuti. Zamana akkanaa keessa moggaase. Siigale kitaaba akkanaa keessatti moggaase tana. Kutummaan gaafii yaadu tana fixadhe. Okay. Daqiiqaa sandeessan kaasayye. Fixattee mi? Kun qabu isumaa asirra qabu. Ayyee Ustaaz Muhammad banadhu. Dubbadhu amma waan inni gaafate kan irratti eenyu barreessee eenyu jaamaa maqaan isaanii eenyu hojii irratti
Inshaallah deebisaa nu kennee. Ustaaz Muhammad keetii carraan. Fiixate obbolees naaqa bishaan isaati Reset godhiif daqiiqaa shanan sin. daqiiqaa haarootti aanaaf qabu keessaati warratti naaf gabana. Animmoo ganaas booda ganaa ulii daqiiqaa xiyyaa badan hin dhiisu. Hayyee innillee akka hin deebine haasaa fedhe haasaa irratti fedhe anallee dhawus. Obboleessa keenya gaafin xiyya naaf hin deebinee je animmoo wallaahi hin kijibu deebisee deebin jiraan. Labziin kallattii mantuuqaan naan deebine jaanii mantuuqaan ahlu sunnati wal jamaa jettu kallattiin hin jirtu jedhee fi ibseef. Garuu immoo hadiisa keessatti illee kallattiidhaan mantuuqaan ahlu sunnati wal jamaa jettu hin jirtu jedhee fi ibseef. Garuu immoo sunnaan jaamtutu ni jirtiin jeetin jira. Inni amma akka sunnaan jirtu beekeet akka jamaan jirtu beekeet sagantaa hamzaadhaa sagantattu nu qaba. Baarakallahu fiikum. Akkas. Lakki. Yoonii fi sagantaa qabannu taate gaafii takka takka isinirraa fuudhuu qabna. Maaliif yoo baalaansii hin goone akkamitti deemna ree? Yoo inni atummaan qoftiin gaafate. Akkas Ustaaz Muhammad laal Gaafii lammaffatti dabruudha isteepi deebuu qabna gaa. dhageegaa Ustaaz Muhammad dhageegaa heeraa fi seera Ustaaz Muhammad dhageegaa amma yeroo gaafiin namni tokko qofti yeroo gaafate innilleen gaafii isaa gaafate atillee yoo barbaadden deebisiniif sanboota takkaa fi takka akkasitti adda baanaa jechuu yoonii fi gaafii lammadaan fudhatiin akka inni siin deebisini qabadhuu jenne gaafii gartee hawaasni isa jala jira. Barakka inni siin deebisini osoo hin ta'in uummanni ni dhagaanii argaa jiranii jira. Exactly. Dhaggeeffatu. Munaazaraa oggaa jala Hamza. Okay, obsa ilaa. Ilmi oggaa jaan. Ilaala sagantaa munaazaraan inimaa munaazaraa karraatitti illee hin tolu. Namni sagantaa isteepidhaan gaafa ani har'a gonamsaa irraa gaafii gaafadhee gaafii jiraan jedhee sagantaa hamzaadhaa itti nu qabu qabdanii isinin ja'a. Ustaaz Muhammad bar gaafiin amma ka gaafataan si qofaa bar nuti namni finne nama lama Ustaaz Hamzaa fi Ustaaz Muhammad tokko yeroo gaafatee jenne ogguu deebisaan sii deebitee deebisaan sun sirrii fi sirrii ta'uu hawaasnis baratee sanbooda Hamzaanis takka gaafataa jenne sanbooda atis gaafii ta'e itti fuftaa jenne akkasitti deemnaa jenne hayyee Ustaaz Hamzaa itti fufi. Itti fufa hayyee ishii gaafiin xiyya silaa'uun naan deebine akka naan deebine itti fufa itti fufa. Qabad hayyee. Obboleen kiyya duraan dursee Ustaaz Muhammad Bayaan fayyaada galatoomii gaafii Ustaaz Hamzaa keessummeessoo keessi jenna akka jirtutti qabadhu ammoo namni hundinuu yoo bakka jirtu. Akka jirtutti osoo hin ta'in hawaasni akka haqa barbaadu beena nuti itti fufa akka hin deebine. Qabdan bishaan dhugaa mee it's okay break time namuu bishaan dhugaa lagaa teessan jifadha. Ustaaz Hamzaa taraan ta'eeti. Inshallah gaafii ati qabdu dhiyeessiif obboleessa keenya Ustaaz Muhammad Bayaaniif. Alhamdulillah, finally. Yeroo takka warri manaa boqonnaadha misalattuu obbo Haroon break time jedha jee boqonnaa irratti jecha fayyadamaa. Daawwattoota keenya irra deebinee galatoomaa sagantaa bareedatti akka deemu jiru isinillee dhaggeeffachuu jirtanii waa hedduus irraa barachuu jirtanii ammallee sagantaan wal duraa duubaan itti fufa amma carraan Ustaaz Hamzaati ammallee irra deebi'aati yeroo takka sagantaa tanaa akka hawaasa dila bira geessuuf taaptaabii fi sheer godhaatii sagantaa gaafii itti aantu ta'u Ustaaz Hamzaa dhaggeeffannaa Ustaaz Muhammad nu caqasii jennaa an muutiin godhadhaa itti fufeeyye. Qalama naaf fudhadhu abdee. Qalama naaf fudhadhu. Jai waan jechuutti jira. No daqiiqaadhaan duraan ganaadha iddoo. Lakki gaafii irratti daqiiqaan hin jirtu lakki hoggaa deebisan. Akkas sanni qabdaa. Okay. Gaafiin ati naa gaafattu. Har'a gaafuma takka ol gaafannaami. Takka that's it. Yeah.
Inninis takka gaafatee mire. yaa haala keessa laallee itti fufna san booda itti fufiamu Ustaaz Maammoo Bayaanis takkuma gaafatee mire. amma takka gaafate yaa okay Lakki osoo lama lama nu gootanii bari. yoo lama jaanni deebisaa isaanii kana booda okay kana eefa hamzaan gaafatee booda eefa kun kana booda yoo itti dabalata taate itti fufna ayyee yoo dabalanni jiraate okay musta nama irratti dabalensa Aro bishaan dhuyde Bishaan fit garagalchee nagarree. Ustaaz Maammoo Bayaan biraan qabdu otoo. Ani jaanan itti cehuu deemaa sagantaa isaa gabaabsine okay Ofii deema. Cawuu dijjirtu. no ganaan achitti hojii aya ustaazun daatti fufi ayyee mut godhanna Okay. Gaafii lama lama osoo nu gootanii bareeda akka gartee uummataaf illee tolu. tana booda itti ilaalla oguu tana wal gaafattan booda Isaafis takka itti dabaltanii anaafis takka osoo dabaltanii. ayyee heetunuu hagam akka nu dheeressitu hin beeknuti mee gaafadhu dheerina kana booda gaafannaa dem yaa Okay. Qalama fudhadhu. Fudhattee qalama? Naa kafadhu. Astagfirullah. haroo qabadhu asillee gaafii qabadhu Ustaaz qabdaamee. Tokkoffaa obboleessa keenya kuni muslima keessa ahlu sunnii salafiidha. Hatabadda ahlu sunnii salafii waan jedhu kana qacelloon naa qabadda qacellotti ahlu sunnii salafii waan jedhu kana qur'aana keessatti ahlu sunnii ja'a ifyaamaa maqaa jedhu kana qur'aana keessaa ragaa fiduu ni danda'a takka hadiisa keessaa fiduu ni danda'a lama yoo lamaan kana keessan jiraanne laal maarreen akkana turtee daariktilii rabbiin baasee maqaa kana ahlu sunnati wal jamaa salafii jechuu kana rabbiin nuu baase yoo rabbiin nuu baase qur'aana keessatti aayat akkanaatii fi akkanaatti hadiisa keessatti aayat akkanaatii fi akkanaatti naa qabadhu yoo ammoo jarri kun hin baasin maqaa kana namtichi baase eenyu ja'ama zamana kam keessa baase kitaaba kam keessatti baase abdee naa qabattee menarra qaree gaafii nan si gaafadha. okay gaafiin akkana jetti ustaaz Mahammad Bayaan jalqaba irratti muslima keessaa ahlu sunnii salafiyyiidha qur'aana keessaa ahlu sunnii salafiyyiin ni jira akkasumatti Obboleessa keenya gaafiin xiyyanaaf hin deebinee je ani immoo wallaahi hin kijibu deebisee hin jiraan. Labziin kallattii manxuuqaan naan deebine jaanii manxuuqaan ahlu sunnati wal jamaa jettu kallattiin hin jirtu jedhee fi ibseef. Garuu immoo hadiisa keessatti illee kallattiidhaan manxuuqaan ahlu sunnati wal jamaa jettu hin jirtu jedhee fi ibseef. Garuu immoo sunnaan jaamtutu ni jirtiin jeetin jira. Inni amma akka sunnaan jirtu beekeet akka jamaan jirtu beekeet ta inni gartee barbaadaa jiru kallattiidhaan manxuuqan ahlu sunnati wal jamaa jedhu barbaade obboleessa keenya qaqaalin. Tan ammoo kan jirre ibseef hin jira. Sunnaan jaamtu immoo ni jirti. La. Fakkeenya famzaan shuruuta salaataa yeroo inni nama garaabise. Haaya shuruutu salaat ala wal kan duraa al islaamu jenna faallaan islaamummaa qabaatudha faallaan islaamummaa maaliree al kubru jee barsiisa famzaan akkasii faallaan islaamummaa rakko ofreedha akkas tayyib kanaafuu sunnaa jecha jaamu kana alaykum bisunnatii sunnaatii qabadhaa jilaal sunnaa jechuun maal karaa laalaa qabadhaa sirriitti. Karaa kiyya qabadha jedhanii dubbatan karaa kiyyaa fi karaa warra bakka bu'oota kiyyaa afran Abuubakir, Umar,
عثمان علي جرى فرنكنا نهاك بدأ جرى رسول ربي عليه الصلاة والسلام سنة بتمت عليكم بسنتي بسنتي إنما سنة من سنة جاو إنما برلال السنة كان رئيسي وبين جتش سنة جامو ساجامو كونو دبته من سنة جرى باية تجرى لا توكو كان سنة جتشون نما سني چخرا رسول هردفو جنة فالان سني دا بدارا جنة تناب مو علماء كيسا يوغاو صحابة صحاب تيچما خيسان فدابان تابع اللي ديسي أتباع تابع اللي ديسي تلام زانك صحابان فرنين بيغا يون صحابة في هديف وحيين صحاب تجربوتي نبي ربوتي نبي مالك كان قودني جايتي نتي فلما وانتي نبي وانتي بكن فرن توكو كان أمو غرو كان نبي سنة رسول دبته جماعة رسك ربي ندب إرجام ربي ندبته رجاني مير كان يساف جماعة برادين إرجام ربي عليه الصلاة والسلام مالجد حديث براخ يست واي حديثا ومن غيا بك ترباتني سديد كدان قدمان يجي ترباتني لا ومن قدمين سومتا خنا الراخنك نبينو ندبتن ترباتني لما وري بالذات يهودا بين النصارى يهودان تو أربعة متكتي نصارى مالي تو أربعة لما وان جميعون دونغرو بعده ورز جل جرا نفس الرسم جيت واي يهودا بين النصارى إبسن يهودان بك ترباتم تك نصارى بك أربعة لما جي واي يهودا بين النصارى والرئيس درو ومتى ساد دراسة نو إبسني بيان سني نو لبقاني ومتى ساخنا رامو ومن غيا بك ترباتم سديت قدمني ترباتم لما والري بالذات كلها في النار جي إلا واحدة استثناء بقولتي تتكمل من هم يا رسول الله جانين إلا ترى ورأنا في